OBN kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyooti akkam jirtu hordoftoota keenya maaree kaaba kibbaan bahaadha warri jirtan hundiyyuu qophii keenya bantanii warri hordofaatiin jirtan galatoomaa isiniin jenna yoo yaada qabaatan lakkoofsa bilbilaa keenya haloo jechuu hin dagatina maaree akkuma barame keessummaa qabadhee ni jira toora artiitirraa kananii affeerradhee sulultarraa imaluudhaanas magaalaa Adaamaatti argameetti jira. Eenyu jechuun keessanii nafuu gara boodattanii isin biraan gaa hordoftoota keenya. Qophiin keenya immoo bareedee akka isin bira ga'uuf egaa qarcaan ishee tireediing akkuma barame nu faana jira hordoftoota keenya. Ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaan ishee tireediing. Qarcaan ishee tireediing. Hordoftoota keenya egaa walitti deebineetii jirra qarcaan ishee tireediing ulfaadhaa galatooma jennaanii egaa keessummaan kan koo har'aa waaqee badhaaneeti akkuma jedhe egaa sulultarraa imaluudhaani kan nu biratti argame maarree naannoo sun immoo iddoo dhiichisni itti baay'atu iddoo goobeen itti baay'atu iddoo yeroo qaammee keessoo wadaajifaa jirudha waa hedduudha yaadata dhimma loonis kaasuu ni dandeenya maaliif jennaani sululti egaa aannaniin kan beekamu wanta ta'eefi har'aa kanaan bashannanaa oollaan faana turaa yoo yaada qabaatan lakkoofsa bilbilaa keenyan haloo jechuu hin dagatina faana turaa jenna. Egaa waaqee badhaanee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddanii. Ture egaa mee waaqee badhaanee eenyu kan jedhuu fi hordoftoota keenya wal bariitoo sana booda gara dhimma keenyatti gara artiitti ceena jechuudha. Galatooma waaqee badhaanee isuma kana waaqee badhaanee jedhama. Isuma naannoo Masulultaatti dhaladhee guddadhee achumaan jiraachaas jira jechuudha. Ani immoo waaqee badhaanee sirba qofa osoo hin taane waltajjii akka gaggeessu dhagahee ni jira. Kanaafiyyuu isteeji annaawunsariidha jechuudha waaqee badhaanee. Baay'ee bareeda dhagahamee artistii tokkoo fi ka'umsi isaa hawaasadha. Mee maal yaadatta? Artiin tanaan dura hawaasa keessa wayita turtetti sirbaa turte akkamitti yaadatama? Dhugaadha. Artiin kanuma uummata jedhama. Uummata jechuun immoo numa. Uummanni akka amma nuti muuziqaa ammayyaatti finnee hojjennu osoo hin taane durum baruma duriitirra odoo kun hin jiraannes uummanni bifa adda addaatti sirbaa ture. Akkasiin hubadhaa jechuudha. Anis waanuma uummataa kana keessatti guddadhe waan ta'eef akkasumatti waan uummataa kana sirbaan guddadhe jechuudha. Inumaayyuu waaqeen goobee hin sirba jedhanii akka malee sirba jedhani dhugaadha miti kun. Oromoo goobee sirbi ni jiru. Siya masqalaatis yeroo adda addaattis akkasuma fardas ni yaabbataa jedhanii mee waa'ee kana kaasi tole. Farda kanallee numa yaabbadha garuu yaabbattuun jedhamu. Tole. Namni baadiyyaa dhalatee guddate farda numa yaabbata. Namni kamuyyuu garuu immoo baay'ee yaabbadhu garuu farda yaabbachaan ture. Tole. Egaa namni tokko immoo farda sirriitti kan beekamu jira. Akkasitti illee beekamu baadhee Oromoon baadiyyaa dhalatee guddate tokko farda numa yaabbata. Inuma gulfaa jechuudha. Qabeenya Oromooti fardi waan ta'eef qabeenya aadaa kan Oromooti jechuudha. Sanaafuu. Tole egaa afoolota farda wajjinis wal qabatan maaliif ati sirba loonii waan sirbiteef mucaan kun kan fardaatis ni sirbaa jedhee waan yaadefani waa'ee fardaa kaase jechuudha. Mee afoola keessaa waan yaadattu mee bifa sirbaatiin kaase. Waan si dhibu keessa sirba fardaan sirbinan qaba. Tole. Bifa aadaa ta'eetoo walaloo akka ammeeffee kan hojjedhe oodiyoodhaan jira. Fardas jedha achi keessattis waan biraa of keessaa qaba. Daarekti fardaaf siloo ta'uu baate jechuudha. Ceebulloo kan jedhu wayiin qaba jechuudha sirba dura.
fincaa adamsa malkaa waraabuu ilkaan irratti buqqifannee daakaa ollaan akkam bultee nama gaafata akkatti bulee baatu beekadha. Mee yeedaloodha nu ta'e wayyuu anillee si ala Ayyee. qabuu danda'a latamee jedhe. Yaali fincaa adamsa malkaa waraabuun ilkaan irratti buqqifannee daakaa ollaan akkam bultee nama gaafata akkatti bulee abbaatu beeka. Luga madde gubbaa ba'ee boora koo dhaquun qaba seenee gurra hin buusu injifamee jigaan galfata nyaatu darbee xiyya'ee boo lafan balleessu. Boora shararaa bullooko ohohoo jee bullooko ohohoo gurra dibee galee maqaa koo barbaqqee adee dalooni ohohoo jee bullooko ohohoo kormi dalluudhaan daddaaqa. Akka jabbiiroo cahootu ohohoo jee bullooko ohohoo afursinee galla burraaqa jedha jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Egaa kun amma afoola keessaa Afoola keessaa waan bulloo gurraacha boora warri jedhaman kun maqaa fardaati. Egaa akkuma jette fardaan kan beekamnu. Ilmaan sirba kee keessatti waa hedduutu jira. Tole afoola keessan baanu ka baay'eedha amma yeroon kun yeroo goobeetis jiree ganna kana qaammeen ililleetis tubbuma kana jira wanta ta'eef akka aadaa keenyatti jechuudha. Dhimmoota kanneen beektaa naannaa keessanitti mul'atu kan jedhu akaafnu. Mul'atu goobeen birraan yeroo bari'u naannoo masqalatti gaafa dhiyaatu sirbamaa baay'ee sirba beekamaadha naannoo baadiyyaatti keessattuu. Masqala otoo masqalli hin dhiyaatin dursanii sirbanii achi booda mana nama adeemanii nama faarsaa marga kennuufi isaan immoo maallaqa kennuufi achi booda maallaqa san walitti fuudhaniiti gaafa masqalaa fa'aa manguddoota waamanii dirree bakka Oromoon bakka lafa ol ka'iisa bakka tulluu kana fa'aarratti bakka itti waaqatti galateeffatu bakka sanitti gaafa masqalaa kana qalanii achitti sirbaa dhiichisaa wala dargaggeessa jechuudha. Kanaafuu foolii birraati. Foolii birraa gaafa birraan bari'u foolii birraati ka goobeen. Mallattoo birraa namatti urgeessan keessaa goobeen tokko kanaaf. Jedhi mee goobee kana toora keessanitti akkamitti jettu? Sirbiteerta garuu ijoollummaa keetitti? Tole mee jedhi sirbishi. Gobileo, goba, ahare, gobileo, goba, ahare, goben geche atikse, goba, ahare, maskala fula nuips, goba, ahare, sine bisa sine baru, gofta dalla rangalalwe, sine bisa sine baru, gofta rangalalwe. Jadi misro mai chuda. Balbala dhaqxee balbala isaa fuuldura dhaabbattee isaa. Dumeessa koosii badhaasuun dhufeemmoo. Tole baay'ee bareedaadha. Galaana gabbataa caammaa warqii bayii alamii argeedhu. Gadi bayii nu argee jechuudha. Waan akkasii tura jechuudha. Kun egaa ijoollee dhiiratitu jedha jechuudha. Aadaa keenyadha. Baay'ee bareedaadha. Egaa garammoo hojii keetitti gaafa dhufnu hojii kurnan tokko akka hojjette qubanii qaba. Mee warra biraammoo kan fardaa kaafneti jirra goobee faa kaafneti jirra warra biraammoo warra hafamee akkamitti yaadatta? Sirbi jaalalaas jira. Kan jaalalli waa baay'eedhaaf sirbamaa ture. Dacheedhaaf, namaaf, jaalalleedhaaf, biyyaaf sirbama. Haadhaafis sirbama. Sirbaadhaafis sirbama. Kanaaf sirba kollekshinii hojjenneerra jalqaba nama 4 taanee siin jedhee. Naannoo ani aartii kanneen jalqabe naannoo 98 mana barumsaatti miidiyaa hojjechaa achumaan yeroo miidiyaa hojjennu sanuyyuu wannoon keenya tiimiin keenya yookaan wannoon keenya cimaa ture. Sanuma keessa meeshaalee muuziqaa ammayyaa kanaan hojjenna ogeessota alaa waammannee mana barumsaa keessatti achumatti akkas jabaachaa dhufee naannoo 98 kana sirba baasuudha. Gara istiidiyoo 98 jalqabde. 98 jalqabee. Egaa ijoollummaan jirti muuxannoos baay'een jiru sanuma keessa naannoo waggaa 2 ol tureen nama 4 hojjenne dargaggoota naannoo tokko dhalanneeni afran sulee kan jedhu hojjennee jechuudha jalqaba. Yeroo sana kaasettaan hojjetamaa jechuudha. Ammaa kana CD maal hin jiru kaasettaan hojjennee. Teekinooloojii yoo san tureen jechuudha. Teekinooloojii baay'ee akka ittiin ture
Miimooriin kunillee hin jiru. Akka carraa sirboonni koo yoo laamma miidiyaawwan yeroo san turan Itoophiyaa televezyiinii reediyoo fa'aa maal maalaan irra jira malee baay'ee akkanatti miidiyaan keenya kunis baay'atee teekinooloojiin baay'ee akkas hin cimne ture. Ta'ulleen akkasitti hojjennee isaan keessaa sirba tokko jalqaba kan hojjedhee hawaasa biratti xiqqoo na beekuuni. Xiqqoo rakkoo qulqullinaa qaba kana. Maal kan jedhu ture mee sagaleedhaanis egaa yaadannu guyyaan guyyaa bashannanaati wanta ta'eef sirbaati hordoftoota keenya bira kan geenyu wanta ta'eef. Ajjeeka hordoftoota keenyaa yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan fayyadamaa ta'u haaluu nuun jedha. Egaa keessummaa kan kootis jajjabeessanii isiniin jira. Meegaa waaqni sirboota OBN keessas jiran kan yaadattu mee sagaleedhaan jedhiito. Sirba akkuma duratti seentame sirba jaalalaa wayii kan jalqabaan uummataatti kiliippii hojjedhetti uummata wal baree wayii jira. Gooyaa bareedduun talaa mucaa warra galaanii. Gooyaa bareedduun talaa mucaa warra galaanii. Ofiin haasa'uun jalqabee kunoo ati turraanii. Gooyaa bareedduun talaa ogaa natti seeseektu. Gooyaa bareedduun talaa na dura dhaabbattee too. Gooyaa bareedduun talaa garaa bittinna goota. Gooyaa bareedduun talaa bishaan taate onneen too. Gooyaa bareedduun talaa mucaa warra galaanii. Ofiin haasa'uun jalqabee kunoo ati turraanii jedha jechuudha. Bareedaadha. Egaa jaalalaaf jechuudha kun kan sirbame. Tole sirboota kurnan keessa ilaalaa kan jirru. Mee warra afaan boodatti deebinaa garuu sirba yaluun yoo jedhu kan kiliippii amma hojjette hordoftoota keenya biraanis waan geenyuu fi sirba baay'ee bareedaadhaan ilaale kiliippiin isaatis bareedaadha. Mee looniyyuu sana seenaa isaa kaasnu dura. Seenaan isaa walaloon kan eenyuti, daloon kan eenyuti. Waraabbii irratti piroodakshinii isaa irratti eenyutu hirmaate warri shubbisan inumaayyuu dargaggeeyyiin hedduudha. Ijoollee sulultaa waan afaan natti fakkaatu. Artistoonni Oromoo baay'een achirratti hirmaatanii jiru. Dubartoonni immoo achirratti shubbisan maaliifi kan jedhu si jechumaan walitti maktee nu deebiste jechuudha. Dhimma kanaa kaasi. Dhugaadha. Sirba sana itti yaadeen hojjedhe. Ani amma abbeen sirba hojjechaa jiru. Erga waltajjii kana waltajjiin kun xinnoo inni ulfaataa hin beektaa. Waltajjii miidiyaa otoo hin taane waltajjii hawaasaa wajjin hojjettudha. Humna barbaachisa. Baay'inaan hojii caalbaasii kana fa'aa yeroo mana eebbaa konsertii muuziqaa lafaan hojjedhaa. Xiqqoo wanni suni humna barbaachisa waan ta'eef sagalee keessatti xiqqoo dhiibbaa qaba. Sanaaf baay'ee gara sirbaatti hin jiru. Garuu immoo akkuma tanaan dura sitti sirbootaan sirbaa ture aartuma keessan jira. Maaf qabeenya guddaa Oromoon qabu. Maallaqa caalaa horiidha. Horiidhaaf kabaja qabaa. Qabeenya isaa guddaadha. Sirbumaa naannootti sirbamuudha. Walaloonis edaloonis kan hawaasaati. Wanni nuti daballee horaatee siisteema muuziqaatti finneetuma teeknikaalii akka muuziqaatti sirbuudha malee waanuma hawaasni sirbaa ture hawaasuma keessatti guddanne sana yeroo nyaatee dhugee yeroo jigii ta'uu danda'a. Erga nyaatee quufee booda yeroo sirbu jira. Akkasuma immoo gaafa daboo hamaa ta'uu danda'a wantoota dhugaa hojjetu hamilee wal jajjabeessuudhaaf walii sirbaat waan san wal jajjabeessaa yookaan hamichisan yookaan dalagaa san akka ciman miira keessa gala waan godhanidha. Ittuma yaadeen hojjedhe sirbicha walaloos edaloonis kan hawaasaati garuu immoo teeknikaaliin namni tokko tokko wanni na gargaaranii rearrange gochuun jira. Wanni akkasii irra deddeebi'anii karaa aartiitti fiduun jira. Waraabee mucaa baay'ee cimaadha amma yeroo ammaa kanatti baay'ee kiliipoota hedduu waraabaa jira. Weellisaadhas Zaakir Abdallaadhama. Yuutuubii seenaa isaa irratti kan gadhiise baay'ee yuutuubii beekamaa mitillee akka carraa garuu mootummaa wal jajjabeessuu qaba jedheeni. Baay'ee ogeessa cimaadha itti dadhabee hojjeteera. Akkasumas immoo daayirektii gochuudhaan mucaa reefu ganaa guddachaa jiru baay'ee beekamtii hawaasa biratti leenjisaa shubbisaa garee sana isaatu leenjisee garee sana shubbisanii gammachuu jedhama. Baay'ee nama cimaadha. Sirba sana irratti walaloolee waan tokko tokko Nasir sirreesseera daayirektii isaarree baay'ee isaa hojjete waan ta'eef carraa kanaa illee gammachuu fi garee isaa akkasumas garee koomarti jedhama garee shubbisaa sunii fi piroodakshinii kana waraabee weellisaa fi ogeessa kaameraa Zaakir Abdallaatiin galatoomin jedha isa hojjete jechuudha waan kana. Egaa aayyoo tokko kilippii irratti argeenyera gaafa calqabdu mana baadiyyaa keessa ibidda bobeessu sanarraa kan calqabde. Isaan eenyu jedhamu mee galateeffadhu waan. Haadhuma teenya naannoo saniiti. Bakki sun bakka baay'ee bakka ijoodha. Baadiyyaatti namni dhalatee guddate tokko kan hin beekan namni yeroo lafaa ka'u jalqaba abidda qabsiisa.
balbalarraa horii bana. Hojiin jalqabaa nama baadiyyaa tokko Oromoo tokko kana jalqaba maal godhaa yeroo ka'u ibiddi hin dibamu miti naannoo baadiyyaatti. Egaa ilaala kun amma argannoo cimaadha sii galee hawaasni keenya kun duruma odoo barnoonni kun hin jiraanne waa baay'ee hawaasa cimaa fi hawaasa jabaa akka ta'e asuma irraa baran. Abidda isaa galgala amma itti fayyadameet boru ganama rakkatu hin dibataa jechuudha. Ganama dibaa sana akkuma hirribaa kaan ayyoon maal godhan hojii isaanii jalqaba ibidda dibaa abidda qabsiisan. Mallattoon immoo abidda aara sanaa namni mana keessa jiraachuu namni illee mana namaa waggaa dhufu ganama hirribaa ifachaan jira bultii yoo ifachaan jira hiika jedhu qabaachuu danda'a. Kanaaf achi kaanii sana booda hojiin isaanii maalidha? Horii faarsaa jirra bu'aa horiiti. Aannan qoraasutti gatta'an. Aannan sun qoraafamee kan horii bobbaasu kan qonna deemu kan hojii adda addaa bobba'u maal godhaa? Aannanicha Oromoon qabeenyi isaa guddaa nyaanni isaa guddaa. Keessummoo sululti kanaan beekamu. Waanuma gaafii qabu. Yeroo kana immoo iyyuu durii aannan waan biizinasiitti hin turre amma immoo biizinasiitti jijjiirame namni isaan bulaa jira. Dhugaadha. Baay'ee madda galii guddaadha naannawaa sulultaatti. Oromoof illee madda galii guddaadha. Garuu immoo akkaataan itti fayyadamaadhaan fakkeenya bu'aa aannaniitii fi wanni irraa amma qotee bulaan keenya irraa buufatu ammallee akka barbaadamutti ta'uu baatellee baay'ee dinagdee hawaasaa ta'uu qabu qotee bulaatiif illee iddoo olaanaa qaba akkasumas nyaata isaati illee Oromoon nyaata isaa keessaa nyaata aannan damma dhadhaa fi foon nyaata kana afran soorata baay'inaan. Kun hunduu naannoo isaatti waan argatudha bakka biraa waan alaatti dhufuu miti waanuma qe'eesaatti argatudha horii sana Oromoo horsiisaa. Kanaaf achumarraa kaaneeti waan kana kan hojjenne. Tole kaamee afoola san immoo yaadan naanees jedhama sirbi kun. Needhama. Needhama. Ani irraa bakka lamatti hojjedhe wannoo isaa geerarsa kana tokko neen kan jedhamu daboo yookaan jigii ooltee galgala galtee agaa waa dhufutti geerarta. Sana booda cooma ta'uu danda'a waan barbaadamsii kenname dhumarratti wanni akkanaa keessumattuu naannoo sulultaa kanaa fi naannoo jiddugala kanatti wanni beekamu nyaatti erga quuftee bu'aa horii san barbaada. Dhadhaa wanni samaa waan jedhamu jira baqsanii fidu. Isa sana daabboodhaan beela fi miti beekteerta miti aadaadha bakka waan biraa san dura waan biraa soorachuu dandeessa quufullee dandeessa. Garuu waan san sirbiteet bu'aa horii faarsiteet horiin maal qaba aannan ture dhadhaa jira. Sana aannan san dhadhaa sana hin kennu jechuudha. Quufanii raawwataniitu loon yaadatu. Odoo dhuganii loontu baqsaa dhugaa. Odoo dhuganii loontu farsoo dhugaa. Odoo rafanii looniif kaabbaa afuu jedhanii egaa loonii bu'aa loonii olaanaadha waan ta'eef abbeekoo akkasii waan akkasii jira. Tole gaamee sagaleedhaan immoo yaadannu hordoftoota keenya biraan hin geenye sirba kana wanta ta'eef mee sagaleedhaan jedhimmoo ati. Guroolee yaa guduru siyee yaa guduru siyee aannan sayaa maa gurguru qoraasanii goota obaasan duru guroolee deedii qarsaa siyee deedii qarsaa haadha loonii haadha baqsaa saawwan kee raadde malee dhalinoo. Baay'ee bareedaadha. Egaa aadaa waa hedduudhaan nu yaadachiifte. Egaa keessummoonni birootis keessoo artistoonni toora keessanitti loon akkamitti faarsu, re'ee akkamitti faarsu, gaalawwan akkamitti faarsu kan jedhu egaa bilbilanii nu biraan ga'uu danda'u. Dhufaniis immoo keessummaa ta'anii too yaada nu kennuu danda'u. Maarree keessummaan kan koo har'aa waaqee badhaaneti hordoftoota keenyaa yaalooniyoo yookaan immoo nee sirba jedhu kana isin biraan geenya. Yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haaloo jechuu hin dagatinaa. Egaa qophiin kun bareedee immoo akka isin bira ga'uuf qarcaan ishee tireediing nu faana jira. Egaa sirba isin affeerree deebinaa nu faana tura. Kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyooti hordoftoota keenyaa sagantaan keenya ammas itti fufeetii jira. Egaa keessummaan kan koo immoo waaqee badhaaneti hordoftoota keenyaa. Sulultarraa imaluudhaan istuudiyoo keenyatti argameeti jira. Maarree sirba isaatiin immoo iyyuu looniyoo isa jedhuun akka bohaartan abdiidhaan qaba. Yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haaloo jechuu hin dagatina. Egaa namoota keessawuu aadaa uummataa sirban corree gurree isin biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Egaa waaqee wajjin dhimma afoolaa adda addaa ammas kan kaasnu ta'a jechuudha. Akkamiin sitti tolaa jira? Akka ajaa'ibaatti. Bashannanaa jirti. Naa ta'eera akka ajaa'ibaatti. Tole galatoomii. Tole egaa waaqeen sirboota birootis qabda.
tokko tokko yuutuubitti feeteerta. Kaan immoo harkaa qabda jedhan. Dhugaadha. Tole mee warra yuutuub irratti ilaalisan yaa ilaallume. Warri YouTube irratti ilaalee jira. Akka caalaa ta'e xiqqoo ani waltajjii beeksisaa egaa hojii beeksisaa keessa jiradhe ofirratti garuu xiqqoo laafiinsa qaba. Tole. Of beeksisuu kanarratti amma sirbi kun raayyaa hojjete waggaa 5 dura naannoo waggaa 6 ta'e hojjetame. Tole. Baay'ee kiliipii bareedaadha. Akka caalaa hin jiru YouTube irra hin jiru. Tole. Hojjenneetuma gadhiisnee yeroo sanatti warra OBS faa kan daddabarsaa ture. Tole. Hin barbaannee dhabne akka caalaa waanuma viidiyoo isaa anuma harka qofa jira. Tole. Of beeksisi ofirratti illee hojjechuun barbaachisaa illee ture. Harka jira sirba baay'een jaaladhuudha baay'ee kiliipii bareedaa ture yeroo sanitti. Tole. Mee akkamitti yaadatama sagalee dhammee jedhu? Mana kootii jaalala kenna baasee bareedina kee garaa koo na raasee alaaf amalaa rabbiin si badaasee aadaa fi duudhaa heera guutee si fudheen galaa jaarsa baasee aadaa fi duudhaa heera guutee si fudheen galaa jaarsa baasee. Bashaashaa qarruun ilkaan naannanii mormi bililee nadii afaan dammaa'e. Seseekii kolfii nadii na coobsi taphuu taphadhuu na taphachiisi luchaa kee jigsi kottu naafasi kottu leensu toome na bohaarsi. Shubbistoota fa'aa qaba jechuudha. Shubbistoota qabaa. Akka gaariitti iddoo lokashinii bareedatti bara waraabamee waan bareedaa dhugaa dubbachuu Tole. Tole. waan gaarii ture yaa'u. Hayyee baay'ee bareedaadha. Egaa mee artistii tokko immoo weellisaa tokkoo fi namni immoo fakkeenya ta'u jira. Dhugaadha. Eenyutu fakkeenya sii ta'es? Ani sirba aadaa baay'ee jaaladha. Taaddalee Gammachuu baay'ee nama dinqisiifadhudha. Sirba waltajjii irratti illee nan yayyaala. Damma Kamaaloo, Damma Mukarraa, Damma Kamaaloo, Walalgaan Baaburarraa. Mee ati kan jaalattu nutti himi waan isa jaaladhuufani sirba kana jedhu. Baalamiyaa shamaree gootarraa maadeessaree namaa gamtu malee. Baalamiyaa shamaree farsoo gosheennattee. Baalamiyaa shamaree. Cuqqaalleen cukkursaa baalamiyaa shamaree gootarraa maadeessaree namaa gamtu malee. Orofilaan kilisa gaazee kololee maaloo gaazee kololee maaloo gaazee kololee maaloo gaazee kololee jedhu sana baay'een jaaladhasi. Walumaa galatti Taaddaleen baay'ee nama baay'ee dinqisiifadhudha. Baay'ee nama cimaadha. Sirboota inni isaa aadaa kana ammayyeessee yeroo hojjetu baay'ee namatti tola. Baay'ee weellisaa cimaa qabnu keessaa baay'ee namatti tola. Egaa sirba isaa keessaayis tokko affeeruu dandeenya yoo yeroo qabaanne. Meegaa gara fuulduraatti waaqee badhaanee maal qabatee dhufaa garamitti imalaa jira kan jedhu immoo yaakaaf nu laata? Dhugaadha. Waaqee badhaanee amma aartuma keessa jira. Aartuma kanaan jiraatas. Aartii akka lamatti ilaalaa aartiin calaqqee aadaa fi duudhaa hawaasa tokko ittiin ibsanillee ta'ee madda jireenyaatis. Keessattuu amma duratti himaan ture waltajjii kana gaafa eebba konsertii adda addaa kana gaafa hojjettu egaa wanni achirraa argattus jira. Sanumaan maatis jiraachisnaa sanumaan ijoollees guddinaa jechuudha. Kanaaf aartiin anaaf jireenyas jireenya koos waan ta'eef gara fuulduraatti hojii wayii tokko qabadheen jira. Waanuma aadaa hawaasa keessatti amma hin tuqamin walitti funaanan jira. Egaa hawaasni kun aartii isaa yookaan sirba isaa hedduun hin tuqne ganaa irraa qicaa jirra. Galaana sanaa fi waan hin hojjetamii wayii jira. Isarratti amma ijoollee ogeeyyii ciccimoo wajjiniin waa walitti funaanan jira. Istiidiyootti sagalee galuu jalqabee jira. Yeroo dhiyootti waan akkasii naas dhufa. Kana alattis immoo waan aartii wajjin wal qabatu kana teeknikaalii waan qabatu kanas waan tokko tokko baruufis karooran qaba. Cinaatti maatiinis waan jiraniif maatii bulchaatuma lachuu wal bukkee ofaarra waan ta'eef wayiin dhufuun kun oolu yeroo gabaabaatti waan jedhu. Ayyee cimii siin jenna. Galatooma. Hordoftoota keenya egaa keessummaan kan koo har'aa waaqee badhaaneeti ture gama qopheessituun egaa an Abbabaa Magaraa gama ogummaa teeknikaatiin firaa hawaas wal faana turre hordoftoota keenya torban immoo qophii bareedaa kan biraa qabannee dhiyaannaa haga torbanitti nagaatti jenna.